بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة إسلام الدنيا رجرتنو أكم جرت نجاكي سني النجاكو تيجي تربي الحمد لله بقى سومنا ولا كان اللي سنجي سنين جدا أرى برنوتا واي أمراتي والكبت توكو سنيف كبر دين في جرا هجا تمر كوبيكياتي نفانا ترانا فراكيا نموني هاران غرش channel كانت دفتن لايك شير سبسكرايب كتشوران ويجبيسا سنين جدا Egaa guyyaa irraa kana ammuman beekurraa haala umuraa itti godhanu haala bakka arramanaa irraa kaasee haga xumura isaatti kanan bifa gaafiif deebiitiin isinitti argisiisuun ta'a. Isinis immoo haga xumura qophii kiyyaatti nafaana tura. Egaa viidiyoo hundaayetan kanan isinitti argisiisuun ta'a inshaallah. Amman beekurraa isiniin jechuu barbaada. Isinis immoo nafaana bu'aatii viidiyoo kana haga dhumaatti akka ilaaltanuu abdii guddaan qabaa jechaadha. Viidiyoon kunis waan nama umuraa dhaquudhaaf hedduu tokko fayyada jedheetanii kanan waraabuuf yaade. Isinis immoo viidiyoo kana ilaaltanii akka irraa fayyadamtanuu abdii guddaan qabaan isiniin jedha. Egaa utuu gara gaaffiif deebii kootti hin darbin obboleessi kiyya baga nagaan dhufte anaa dhufuusin jedheen jira. Egaa gaaffii koo har'aatti na hirmaachuuf yookaan eeyyamamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomaa jechuu barbaada. Egaa gaaffiin guyyaa irraa jalqaba iraamiin eessarraa jalqabee egaa umuraan waa meeqa kan inni qabu jechuudha. Kana wajjiniin ilaallaatii aga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaa isiniin jedha. Egaa umuraanii waa afurii kan seerri isaa jechuudha. Umuraan waa afurii afuran kun immoo maali? Tokkoffaani al-ihraam min al-miigaati jechuudha. Bakka miigaati bakka irraa harramannaa namoota bakka dhufurra bakka qaba inni Madiina irraa dhufu inni Jidda irraa dhufu inni Riyaad irraa Xaayif irraa mamlakaa kana bakka dhufu hundarraa yoo boota godhameeru jira jechuudha. Achirratti iraamii uffachuu achi sana booda inni lammaffaan immoo xawaaful kaabaadha jechuudha. Kaabaa xawaafa gochuudha. Inni sadaffaan immoo as-sa'yi safaa wal marwaa safaa marwaa gidduu deddeebi'uudha jechuudha gizee torba. Inni arfaffaan immoo mataa addachuudha jechuudha. Al-halqa wa taqsiirii jechuudha. Mugabaabsachuu yookaan addachuutu immoo caalaa jedhanii. Egaa umraan waa afuran kanaa jechuudha kan seerri isaa kan guuttatamuu qabu jechuudha. Egaa gaaffiin kan koo guyyaa har'aadha. Kana wajjin wal qabateeti. Egaa dursarratti gaaffiin kan koo ni jalqabaa maal jedha? Jalqaba yeroo masgida miigaatii deemnee jennee yeroo dhannee achitti qaama keenya dhiqannee wada'annee achi erga masgida seennee rakaa lama salaannee masgida miigaatii sanatti jalqaba yeroo dhaxxanuu hammaama seentanii shaaworii keessan galtanii wada'attanii baatanii erga masgida seentanii rakaa lama salaattuu jechuudha. Erga rakaa lama salaattanii kaatanii jettanii maal jettu? Yeroo bakka miigaatii geessanii jettanuu wanni isin jettanuu yoo isinii danda'ame jedhamoo kitaaba kanallee bitadhaa achi masgida sana ni jira. Sifatul umraa jedha jechuudha. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نمي كتابه كان بريسه صفة العمرة كجدو كون باي اسم فيدا جچودا دعاي غرا في الرقبه واي عمره واحد دو في الرقبه وانته كتابه كان اچي بتچو دندسون سنين جدا اغا بوليون غافين غافتامي بفا غافي ديبيتيني كارمان غديتي سني ديبيسا جچودا ان شاء الله اما غرا غافي ديبي غافتامي تن دربا جچودا ان شاء الله نفانا بوا وردوا واحد دور براتو isnin jara bolewan wanti kun waan nama umraa deemaa jiruuf keessaafu akka waan fayyadudha. Isnin fayyada jedheetanii kanan waraabaa jiru inshallah. Egaa gaaffiin kan koo tokkoffaa irratti yeroo iraamii uffattee kaate jetteetu maal jetta ka jedhudha. Yeroon iraamii jechuun egaa kun uffata adii kana irhaamii jedhama. Ihraamiin kun yeroo uffattee kaate jettu rakaa lama salaataa jechuudha. Masgida miigaatii sana ti rakaa lama ergan salaatee ka'ee rakaa lama ergan salaatee ka'ee labbayka umratan yookaan immoo labbayka allahumma umratan yoo jedhames rakkoon qabodhani akkalachuutu labbayka umratan labbayka allahumma umratan yoo jedhamesi jechuudha. Kanan jedhaa jechuudha. Kana jedheetan arramadhaa jechuudha masgida miigaatii irratti. Egaa kun masgida miigaatiiti jechuudha. Bakki isin argaartan kuni inni ittaanu kun immoo ergan achirraa bahee immoo maalan jedha? Labbayka Allahumma labbayka laa shariika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulku laa shariika laka jedhaatan deemaa jechuudha. Karaarra yeroon achirraa ka'ee hagan harama seenu zikrii kanan jedhaa deemaa jechuudha. Ergan dhaqee immoo hamman harama gahu kanan jedhaa jechuudha. Inni sadaffaan immoodha
yeroo balbala ka'abaatti akkana ol seente jettu maal jettaa? Yeroo akkana ulaa kaabaa irratti ol seente jettu maal jettaa jedha gaaffiin kan kooni sadaffaan. Yeroo ulaa amma kaabaatti gara miigaatii irraa dhufnee amma harama geenye irra waan ta'eef yeroo haramatti ol seenamus waan jedhamutu jira waan ta'eef maal jettaa jedha. Haramatti akkana ol seentu maal jettaa? Yeroon akkana haramatti immoo ol seenu maalan jedha isinitti fakkaate? Bismillahi wassalaatu wassalaam ala rasuulillah. اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. دعائي كان نجد الداجة جورا يرونا كان كاباتي كان أول سينو يروني بابا حرمات كان أول قالوجة جور. غافين كان كويني أرفافان يرو kaabaa bira geenyu maal akka jennu gaa barree jirra yeroo ol seennu bartanii barree jirra waan ta'eedhaaf yeroo immoo bakka ummanni harramatu sana yeroo geenyu maal jennaa ergamaan rabbii yoo maal jedhaa turanii nutoo maal jennaa ka jedhudha bakka sanattis waan jennutu jira jechuudha. Gaaffiin inni sadaffaan immoo yeroo Hajar al-Aswadiin bira yookaan kaabaa bira geesse bakka sana yeroo geessanuu ifa giriinii jira jechuudha ifa yookaan akhdarii maal jenna. Yeroo bakka ifa giriinii sana geessanii harka keessan akkasitti ol qabdanii bismillahi Allahu akbar jettuu jechuudha. Egaa harkaan qabuun waan hin danda'amne utuu danda'ame Hajar al-Aswadii sana kaabaatti jiru sana mataachi keessa gashanii dhungatamee jedhama. Egaa kanammoo jechuu hin dandeenyu waan ta'eef harkuma keenyaan itti akeekne bismillahi Allahu akbar jennee arramannaa jechuudha. Erga richirraa arramannee kaane jenneen maal jenna? Allahumma iimaanan bika wa tasdiiqan bikitaabika ووفاء بأحدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كان جنة جتورا كان ديبس نجنة قدومني ركن اليمني جنيو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جتشوس ندندنيا جتورا من شنفان يرو ركن اليمني جنيا جنة مو أمس مال جنة غافيكا كو شنفان يرو ركن اليمني جنيو مال جنة جل غافيكا كو شنفان. إذا وربنا لا في سجدة ديمنا جتورا inni taanu yeroo dhufne rukna al-yamani geenya jenne utuu Hajar al-Aswadi bira hingayin rukna al-yamani bakka jedhamutti immoo zikriin jedhamu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ذكري كان جتو جتور يرو ركن اليمني جسني هذا رفتني بكا الرمنا سنما جسنو ذكري كان جل آدم تو جتورا إني أدفتني لما بكا دكا كان أجر السودية سنتنا ما سرك كيسنا الكافتني بسم الله الله أكبر جتو جتور جزيت وربا خاني سنان نفتني يرو بكا خنا جسن بسم الله الله أكبر أشرنا نفتني يرو نفتني كابنا نفتني بكا الرمنا سنة جسنو لكات آدم تو جتور يرو توربا يرجع في التاني كاتني غافين كان كو إني جافان يرو ركن اليمني راباني غرا مقام إبراهيم نفنو مال جنة يرو غرا مقام إبراهيم نفنو مال جنة جدا غافين كان كون تانو تاني مقام إبراهيم جسني جتانو مال جتو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للضائفين والعاكفين والركع السجود كان قراتني سنة بودا مقام إبراهيم تول غرغلتني ركالة مسالات توجيشودا ركا دراكي ستي غافين التانو ركا دراكي ستي قل يا أيها الكافرون قراتو ركا لما فاكي ستي مو قل هو الله أحد قراتني كان لمان قراتو جيشودا سنة بودا إرغا غاسي غرا كاباتي إتيانو يرو غرا صفا في مروة ديبنيو مال جنة سفارت أكاسوما مروة مال جنة كانس إتنى جنة أما غرا صفا مروة ديما جرا جيشودا يرو غرا صفا في مروة ديبني جنة مو صفا راجل قبدو جيشودا إن الصفا والمروة من شعائر الله جتني صفا راجل قبدو جيشودا يرو صفا راجل قبدني جتنو إذا ونن سنتي مران فدي فما خانا أسجلا بافتو جتشورا نما أسجلا هكون أركا مرغاتي إرامي كيسان يرو طواف جل قبدانو أسجلا بافتو جتشورا كنو أكون جل بوبان كوني كلاتا وقبا جتشورا إرين كيسان كوني حالا كان جلا بافتاني ديمتو جتشورا يرو غرا طوافا غودنا دفني جنة وننو تجنو قبلاتو الغرغالي دعاي وربي نولا في سكادتا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جدا أكسم مو لا إله إلا الله أنا جز وعدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده أنا جز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده كان جتو جتشا يرو سفر جيساني جتنو دعاء وربين سني لا في سلك على التاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنا جز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده كان جتو جتشول يرو مروار اللي جيساني جتني اللي كانوا ما جتو جتشولا يرو سفر ركعتني مروا جيسانو توكو مروا ركعتني يرو سفر جيسانو لما مرور ركعتين سفر ركعتين يرو مروا جيسان سادي أكنت لك كاتادين توجه شودا جمانس جمانانس سفر ركعتين مروا توك مرور ركعتين سفر توكو أكسمتي جما كان سادي جما كانين أفري تربان نما كانين رتلومو مروا داجتشو إجا إرجع كانت أموراتني جتني جافين التانمو جرا متى أدنى دين توجه شودا نادى ديوان جرو في تاج يركع دمالي كنا متى ركوا وشون برباچسو متى دوار ما ديمو دا بربايساني malee mataarratti wanti tokko godhatamu jechuudha. Ani akka isinitti viidiyoo ma agarsiisuuf ani kanani mataarra godhadhee jiru malee isiniin jedha. Egaa gara mataa addannaa immoo yeroo deemtanu harama keessaa baatanii xariiq Gazaa jennaan kuburii Gazaati. Kunoo yaa jamaa bakki mataa murannaas ta'e kaabaarraa as ta'e. Mula argitu bakka kana. Kunoo kuburii karaa Jiddaa deemu jechuudha. Asli itu mungkin mata murana. Bakka mata murana itu lah bakti su. Ga barnoonni kiyyaarraa bifa gaafif deebiitiin kana fakkaata akkarraa barnoota argattanullee abdiin qaba. Haga barnoota biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa tura. Viidiyoo kana immoo like, share, subscribe akka gootan akka hiriyoottan keessan biraan geessanu abdii guddaan qabaan isiniin jedhaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Qophii biraatiin hanga walitti deebinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.